Seenaa Jeneraal Tadasse Biru Saamrawit Girmaa Raadiyoo Finfinneef Oromiyaa Finfinneerraa Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa'ee saba isaaf dhiigu kun godina Shawaa Kaabaa naannawa Salaalee aanaa hidhabuu abootee iddoo addaa Siree Morosee jedhamutti dhalatee akka guddate seenaan tarree gootota Oromoo keessatti barreeffame hedduun ragaaba. Jeneraal Tadasse Biru akkuma ijoollee naannawa isaa biroo ijoollummaan loon tiksaarra darbee umriin isaa yoo barnootaaf ga'u mana barumsaa amantii ortodoksiitti afaan Gi'iziitiin barumsa amantii hordofuudhaan afaan Gi'izii barreessuuf dubbisuun kan yeroo itti hin fudhanne ture. Haa ta'u malee daa'imni kun abbaan isaa quuqama sabaa waan qabuuf yeroo lola Xaaliyaanii irratti duulee dirree waraanaa irratti wareegamee ture. Yeroo kana duuti abbaa isaa baay'ee sagaddisiisee osoo jiru haati isaas rifaatuu abbaa manaa isheerraan kan ka'e abbaan manaa ishee du'ee guyyaa 80tti lubbuun isheellee darbuu danda'eera. Qormaanni jireenyaa walirratti leenca kana quunnamte akka inni barnoota isaa addaan kutuuf itti lallabde. Kanaa booda dargaggeessi jaalala maatii isaa dhandhamee hin quufne kun karaa abbaa isaa qabachuun Xaaliyaanii irratti duuluuf bosona akka gale dirree seenaa gootota Oromoo keessatti barreeffameera. Yeroo kanatti eessumni isaa Barnabaas Beekaa jedhamu waliin kutachuudhaan loltoota mataa ofii uummatanii biyya isaanii faashistoota irraa buusuuf gara hallayyaa calanqootti kutan. Xaaliyaanonni meeshaa waraanaa ammayyaa fi loltoota saayinsii quufan qabattee waan hiriirteef falmiin ture caalmaa warra Xaaliyaaniif dhumte. Waraana sa'a 24 taasifameen Jeneraal Tadassen fa'aa naannoo holqa Fiincii jedhamtutti waamamtutti marfamanii harka laatan. Sana boodas akka qabamanii hidhamtoota baay'ee waliin gara Moqaadishootti ergaman. Achitti Jeneraal Tadasse Biruun hidhaa umrii guutuu akka itti murteeffamu taasifamee ture. Egaa umrii sanatti dararamuun faashistootaan abdii kan kutachiise osoo hin ta'e caalaatti jabina kennee fi seenaa uummanni Oromoo har'a akka warqeef meetiitti ilaalu kana dalaguu danda'eera. Akkuma Jeneraal Tadassen mana hidhaa faashistootaatii rakkoon hedduu isa dararteen biyyi Somaaliyaa harka Xaaliyaanotaatii baatee kolonii Ingiliizitti kufte. Ta'in kun immoo Jeneraal Tadasse Biruuf namoota isa fakkaataniif carraa cimaa ta'ee uumame. Egaa hidhaan umrii guutuu ture sunis carraa kanaan fashalaa'eera. Haaluma kanaan gootichi kun dandeettii cimaa qabaachuun isaa erga beekamee gara loltoota Ingiliizitti makamuu danda'e. Yeroon kun baay'ee sukkanneessaa ta'uusaa dhaggeeffattoonni koo akka hin daganne hubachiisuun fedha. Yeroo gurraachummaan akka namaatti hin lakkaa'amnee fi qooddaan sanyii fi amantii itti dararedha. Kana keessatti garuu kormi kun ga'umsa olaanaadhaan warruma adii waliin socho'u turuunsaa ni yaadatama. Kan namatti tolu fedhiif jaalala biyya isaatiif qaburraa kan ka'e loltoota sana keessaa gara raayyaa poolisii humna dafee qaqqabaatti jijjiiramee biyya isaatti deebi'e. Sanaan boodas hoogganummaadhaan iddoo hedduu hojjechuu isaa ragaaleen funaanaman lafa kaa'u. Yaa dhaggeeffattoota amma kan nurraa eegamu maal akka ta'e sekoondii muraasaaf akka of gaafattan isin dirqamsiisuun barbaada. Seenaa qabsoo fi seenaa mana hidhaa. Qabsoo uummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee waldaan wal gargaarsa Maccaaftuu Lamaa akka hangafaatti ilaalamuusaa eenyuma jalaa waan dhokatu miti. Waldaan kun yeroof maqaa wal gargaarsaatiin ejjennoo haa qabatu malee yeroon booda sirna qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffannoo isaa cimsachaa deemaa ture. Jeneraal Tadasse Biruuf waldaan kun seenaa yoomuu himamee hin dhumne waliin akka qaban lammiin Oromoo seenaa isaa beeku kamuu dhugummaa isaa himuu ni danda'a. Jeneraal Tadasse Biru akkamitti gara waldaa kanatti dhufan laata? Waldaan wal gargaarsa Maccaaftuu Lamaa yeroo sanatti sanyii Oromoo ta'anii qondaaltota sirna mootummaa Haayile Sillaaseetti iddoo garaagaraa hojjetaniif gaaffii miseensummaa dhiyeessaniif keessaa Jeneraal Tadasse nama tokko ture. Jalqabarratti akkuma loltoota Ingilizii keessaa jijjiiramee dhufeen sirni mootummichaa dhugumaan uummata Oromoof waan dhaabbatetti fakkaate yoo miseensa waldaa kanaa ta'e ilaalchi qooddaa sabaa uumamuu danda'a jechuudhaan shakkee akka dide ni dubbatama. Kanuma gidduutti muummichi ministeeraa yeroo sanii kan turan
Akiliil Habta Waldi namni jedhamu tokko galgala wayii Jeneraal Taaddasee Birruu irbaataaf mana isaatti affeeree osoo taphachaa jiranii waan tokko akeekkachiisee ture. Jeneraal Taaddasee Birruu koree duula qubee waan tureef akka uummanni Oromoo baratee doofummaa keessaa ba'uuf tattaaffii inni gochaa ture daran cimaa waan ta'eef muummichi ministeeraa kana sodaachisuun hin hafne. Jeneraalli kun Oromoo ta'uusaas waan hin shakkineef akkas jedheenii ture. Taaddasa ati erga duula qubee kana eegaltee baradhaa jechuu baay'istee jirta. Baradhaa jechuun gaariidha. Garuu eenyu barsiisuu akka qabnu adda baastee beekuu qabda. Nuti yoo xiqqaate Oromoo jaarraa tokko gara boodaatti hambisnee bitaa jirra. Uummata kana nan barsiisa yoo jette galaana nurra galagalu jechuudhaan sodaa uummata Oromoo irraa qaban ibsaniif. Kun immoo Jeneraal Taaddasee Birruun gadoodhaan akka waldaa maccaaftuu lamaatti dabalamuuf karaa bal'aa bane. Sanaa booda miseensummaaf laphee guutuun edda eeyyamamanii akkas jechuun dhugaa jiru ba'anii turan. Jecha ministeera muummichaa sun jedhanii eeruudhaan. Wiskiin fuuldura kootti buufamee jiru dhiiganatti fakkaate. Gonkumaa miira koo to'achuu waan hin dandeenyeef wiskiin naaf buufame moo ani qoricha fudhachaa jira. Kanaafuu hin dhugu jechuudhaan dhiisee bahe jedhanii akka turan ni yaadatama. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1966 keessa waldicha akkuma tasaa gara sochii siyaasa olaanaatti ce'uusaatiin miseensota lakkoofsaan hedduu ta'an horachuu danda'eera. Jijjiiramni dhufe kunis bu'uurri isaas haasawa dammaqiinsa Jeneraal Taaddasee Birruu taasisanidha. Haasofni Jeneraalichaa waa'ee muummichi ministeeraa aangoota mootummaa kan turan loltoota sadarkaa olaanaa ga'anii fi Oromoota gara dhaabbilee barnootaa olaanoo galan lakkoofsi isaanii akka hir'atu kan jedhu bakka Jeneraalli kun jirutti walga'ii gaggeeffame irratti ibsamuu isaas eeranii turan. Yeroon booda shira aangoonni olaanoo mootummaa Haayile Sillaasee qopheessaniin Jeneraal Taaddasee Birruu fi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir namoota lakkoofsaan 7 ta'an waliin gara mana hidhaa Alam Baqqaanyitti darbataman. Akka jarri xaxanitti yakki Jeneraal Taaddasee Birruuf jaallan hafanitti himataman heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture kan fashaleessu holola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan kan jedhudha. Galmeen himatamtoota lakkoofsaan 9 ta'an kun kan armaan gadiiti. Himatamaa tokkoffaan Jeneraal Taaddasee Birruu, himatamaa lammaffaa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir, himatamaa sadaffaa obbo Seefaa Tasammaa, himatamaa arfaffaa obbo Daadhii Fayisaa, himatamaa shanaffaa loltuu Lammeessaa Boruu, himatamaa ja'affaa obbo Mokonnin Wasanuu, himatamaa torbaffaa obbo Hayilamaariyaam Gammadaa, himatamaa 8ffaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa, himatamaa 9ffaan Jeneraal Daawit Abdii turan. Himanni tokkoon isaanii irratti dhiyaate mata dureen isaa kan gubbaatti eerame haa ta'u malee qabiyyee garagaraa of keessaa qaba. Keessaamee kan Jeneraal Taaddasee Birruu akkas jedha. Bakka walga'ii hundatti uummata mootummaa irratti meeshaa waraanaa qabatanii akka ka'an yoo dubbatu kanneen hafan immoo ajajaa fi yaada isaa irratti walii galuu isaaniiti jedhame. Akkasumas ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir siinimaa Ampiir keessatti boombii gadhiisuudhaan namoota hedduu madeessiteetta kan jedhullee garee himata isaaniitti ragaan seera isaan lafa godhatan illee hojiin isaanii poolisii akka turan seenaan dhugaa baha. Kun immoo guutummaan guutuutu waan sobaan itti yaadamee qabsoo uummata Oromoo kichuutti quucarsuuf karoorfame ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Himata Jeneraal Taaddasee Birruuf jaallan hafan irratti qindaa'eef Jeneraalli kun callisanii hin teenye. Mee deebii isaan laatan keessaa muraasa haa ilaallu. Bilisummaa uummata tokkoo wantoonni guutuu akka ta'u godhan baay'ee ta'an illee qabdii guudhaan garuu seera baheen murtii madaalamaa walqixa fayyadamuudha. Carraa koo haa ta'u yookaan waan sanyiidhaan adda ta'eef ta'ee hin barre dur Itoophiyaanonni kanneen biroo hanga har'aatti seeraan ajaja girmaawwee mootichaan kennamutti fayyadamaa turan. Anaaf waan kun hin fayyadamne. Himatamuu fi hidhamuun koo na gaddisiisuu irra darbee warreen ana fakkaatan illee abdii kan kutachiisudha. Inni biraa heera mootummaa keeyyata 3A irratti akka ibsutti muuduuf aangoo irraa buusuun kan danda'u mootichaa qofa
jedha seera adabbii lakkoofsa 26 gulantaan kan mulqamu ajaja mana murtiitiin jedhee lafa kaa'a. Kan koo garuu kanaan ala aangoo himattoota kiyyaatiin qofa gulantaan koo akka waan narraa mulqameetti uummata Itoophiyaatiif gaazexaadhaan ibsame. Kunis kan ibsu seerri anaaf hin hojjenne ta'uusaati. Inni biraa hanga har'aatti qondaaltonni anaan wal fakkaataa qaban alam baqqaanyitti hidhamanii hin beekan. Anarra garuu dabni kun narratti raawwate alam baqqaanyittan hidhame argama. Daba kanas kabajamoo mana murtiitti yadheen achitti hidhamuun kee sirriidha jedhamee murtiidhaan akkan jiru ni yaadatama. Barumsaan kan duubattaafan saba Oromoo akka barattan waanan godheef saba addaan qoodde jedhamee dhimma bu'uuraa hin qabne kaniin an hin hojjenne har'a jaarraa 20ffaa keessatti yeroo uummanni addunyaa hundi sanyiidhaan amantiidhaan gosaan saalaan osoo waliin qoodin tokkummaa isaanii cimsatanii gara fuulduraatti hoofaa jiran fi hojjechaa jiran kanatti anarratti yaadna akkanaa dulloomaan kun qoodinsa sanyiitiin waan hin hojjenneen na rakkisuun uummata amma barates ta'e dhaloota dhufuuf osoo hin gaddisiisiin kan hin hafne miidhaasaas kabajamoo mana murtii kan hin daganne ta'uusaa nan abdadha. Qabxiilee kanaaf kanneen kana fakkaatan hedduu barreessuudhaan gara mana murtii olaanaa yeroo sanitti jechuunsaa ni yaadatama. Manni murtii olaanaa kun murtii isaa murteesseera. Murtiin kunis madaa uummata Oromoo bara hanga baraatti okkolchiisaa ta'ee hafe. Murtichi akkas ture. Jeneraal Tadasse Biruuf ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir du'aan akka adabaman kanneen hafan ja'an ammoo hidhaa cimaa waggoota garaagaraatiin akka hidhataman murtaa'ee. Murtiin kan obbo Hayilamaariyaam Gammadaa sababa dhukkubsatanii mana yaalaa jiraniif bira darbamee yeroon booda akka irratti murteessan walii galan. Akkuma beekamu murtii du'aa kana mirkaneessuu mootii Haayila Sillaasee waan tureef kanneen biroo akkuma jirutti mirkaneesse kan Jeneraal Tadasse Birruu murtii du'aarraa gara hidhaa umrii guutuutti fooyyesse. Kunis kan ta'uu danda'eef jeneraalichi fonqolcha mootummaa Haayila Sillaasee irratti muddee 1953 aggaamame ulaantummaadhaan kan fashaleesse waan ta'eef isa akka oolmaatti lakkaa'eefii jedhama. Murteen ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir akkuma itti cimeetti itti fufe. Walakkaa bara 1962 mana hidhaa Finfinneetti argamu alam baqqaan jedhamee waamamu keessatti akka fannifamee taasifamee ture. Gaafa gara du'aatti qajeeles kutataan kun akkas jedhee ture. Dhiigni koo dhiiga mirga cunqurfamtoota ilmaan Oromoo kabachiisuuf dhangala'e waan ta'eef dhiiga gatii malee jige miti. Waan inni hojjetiin hojjette jedhanii sobaan murtii du'aa kan natti murteessise mootichas ta'e qondaaltonni sirnichaa garuu gatii isaanii yeroo gabaabaa keessatti idduma kanatti uummattoota Itoophiyaa harkaa akka argatan shakkii tokkollee hin qabu. Yaa oolu yaa bulu malee mirgi uummata Oromoo dhiiga qabsaa'ota ilmaan isheetiin guutummaa guututti kabajamuun isaa waan hin hafne jechuun dubbii isaa dhumaa saba jaallatuuf jarreen shira xaxaniif dhaamee gara yommuu hin deebine sanatti sokke. Jeneraal Tadasse Birruu erga murtiin hidhaa umrii guutuutti jijjiiramee fi gara magaalaa Hararitti akka ergamee hidhamu taasifame. Baay'osoon turiin immoo mana hidhaa magaalaa Harar gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Kun immoo carraa addaa jeneraala kanaaf uummata Oromoof uume. Jeneraal Tadasse Birruu hidhamaa amanamaa waan ta'eef carraa uummata waliin wal argee qabsoo uummata Oromoo bifa haaraa ta'een finiinsuu eegalu argate. Haalli gaariin uumameef tokko immoo uummanni Harargee yeroo sana qabsoo diddaa gabrummaa finiinsaa waan jiraniif ture. Keessattuu Gootichi ilmi Oromoo Ilamoo Qilxuu bosona carcar galuudhaan lammiisaa harka lagaarraa baasuuf tattaaffii cimaa gochaa yeroo jirudha. Jeneraal Tadasse Birruu quunnamtiisaa dhoksaan Ilamoo Qilxuu waliin gochaa uummaticha naannoo sanii amma akka baratanii fi gorsaaf tooftaa isaan barnoota amaleeffatan fayyadamaa turuu isaa manguddoonni ammallee lubbuun jiran ragaa bahu. Fulbaana 2 bara 1966 sirni Haayila Sillaasee waan kufeef dargiin Jeneraal Tadasse Birruuf hidhamtoonni biroos akka hiikaman ajaja dabarse. Ammallee sirni dargii uummataaf akka hin taane kan hubate jeneraalli kun cunqursaa yeroo dheeraaf uummata Oromoo irra ture fichisiisuuf qabsoo hidhannoo filatee bosonatti galuudhaan sirna dargii wajjin wal falmuu eegale. Gabroofamuun uummata isaa yoomuu boqonnaa kan dhawwate Jeneraal Tadasse Birruu
osoo bilisummaa uummata isaatiif falmaa jiru bitootessa guyyaa 9 bara 1967 harka of tuultotaatti kufuun lubbuu isaa yeroo dhumaatiif lammii jaallatuuf dabarsee laate. Tadasseen du'us hojii boonsaa inni qomoo isaaf dalage bara hanga baraatti laphee uummata Oromoo keessa akka lallabdu shakkii hin qabu. Maddi barreeffama kanaa websaayitii oromedia.net waan dhaggeeffataniif galatooma.